mataan koo akka amma dhaadhee jiru kana miti yeroo hojjetamu baay'ee guddaadha mataan koo kallattii barbaadde nan kakka footoo ka'een gadhiisee baay'ee bareeda suuraan koo sagaleen koos baay'ee bareeda silkii irrattis mucaan wallagga lixaa beegii tokko na jaallate haayee naan jennaan haayeedheeni eessa biyyi naan jedhee naqamteen jedheeni mucaan maraateera silkii qabdaan naan qabamaan itti fayyadamaan jira mitiin jedheeni tu walii dawwalloo mucaan kun yuunivarsiitii waggaa lammaffaasaa asoosaarraa barata hin dhufe waamaa galu. Naqamteerra asoosaa bahee naqamtee darbee waamaa galu. Ani hojii hin arganne maana naqamtee nan jira waamaa galuu hin jira. Waama silkii akkuma ammaa fataaree ija namaa keessa laalee haasa'u iyyuu naqamteetti hin bareedu. Yeroo sana iyyuu muudii waan takkuun hin galle namatti waa deddeebisu iyyuu hin beeku yeroo gagamummaa godhu keessa iyyuu yeroo dhufu man naqamtee dhufee bulee siree qabate makiinaa naqamtee qabate makiinaa naqamtee ni qabatu sun immoo mucaa fira keenyadha. Ijigaayyoo maalidhaa mucaan tokko maqaa keedhaa adeemata safaarii keessatti maalidha jedheen ijigaayyoo maal fakkaatti ijigaayyoo akkamidha hammam geessi akka jechaa dhufeedhan haa dhufuu dhiisin jedheen baankii waamaa galuu biratti bu'iin jedheen yeroo sana gaa akka ammaa kana naan galu silkii kun godheen cufe mucaan na barbaada ta'ee waamaa galuu waan ta'eef namni nan wallaaleen hin jiru nan xinnaa guddaa karaarraa na dubbisa bilbilli koo dhiidee jennaan kiraayyaa itti galuutti fidan maalan ufu godhadhee sana of gaarii nan leeka akkam nagaa kiidhaan jedheeni fayyaa galata waaqayyoo jedhee ijigaayyoo isheetti jedhamtu kanumadha munuma kanan gaa jedhee taa'iin jedhee nyaata nyaachisne si rakkisuun barbaadu sirrattis mudii qabachuun barbaadu aqii siree qabadhu naqamtitti kooti borganaman jedhee hin gale tintee biyyuu wanta akkasitti hin jireen waaqayyo. Mucaa tokko mucama naqamtee keenyadha baay'ee farfannaa isaa jaalladha maqaa isaa baay'een farfannaa isaas jaalladha baay'een bifa isaas jaalladha rabbi humna koollate ta'e. Siitu jaallate. Natu jaallate. Baay'oloojiin maal jedha jaalala keenya kan shamarrootaatu cimaadha mini jire jaalalan jaalladhu kana immoo inni na jaallate osoo hin taane inni ani akkasumatti hin jaalladha yeroo isin jedhu utuu na jaallateefa utuu ani wajjin haasa'eefa utuu wajjin buna ishee jedheefa utuu akkuma kee kana taa'ee nafaan haasa'eefa baay'ee tokko hin jaalladha. Innaa guyyaa tokko mucaan kun hundi waan namti jedhu laala guyyaa tokko utuu biiroo taa'u maalan godhe farfannaa isaa jaallachuu keessa ba'e silkii isaa irraa fuudheeni miskoolitti godhe nannaa deebise wayyee naan jedhe ayyasu lafa lixuun nabe achumaan nagaan siifatu hin jareen nagaan siifatu jennaan hunda keenyaaf haa ta'u amma wajjin jirru akka miree waan ati gaafattee fi inni si akka ati barbaaddu sani si jaalachuu dide moo sababni isaa maali? Waanuma xiqqoo takkarra wal dhabne akka carraa tahee gizee hedduu namni wal jaalatu waliin harkatu beeta. Waanuma xiqqishoo takkarra walitti aarree wal dhabne noormaalii wal dubbisna numa jira innis akkasii wallollee wanni addaan muramu jechuun wajjin jirru garuu waluma quba qabna dabree waliif bilbila akka ati jaalattu sanitti sin jaalatu akkasii miti na biraa san hin jirtu ammoo sibirallee gattiqaatee jira sibira mizaanni gabbu'ee jira dhuguma sanitti yoo kakaas mitaate nama akkasii jaalattu sani amma yoo deebi'ee sibira dhufe maal jettaan hedduu irrifadha ammallee keessa kee jira jechuun namni sana Eeha. Kanaafuu hijjibbitu kaa. Guyyaa takka eeguma wal dhabne kana reestooraantii wayii keessa wal agarree nyaata nyaachuu jirra innis achi jira. Isaa dura na arkee na laale. Gizee na laalee rifadhee nanis eessa asin na arkee jee sanbooda gizee nyaata nyaanni asuma bira na gaddabru dide hokkee bira na toluu dide. Sanbooda keetiin deeme bakka inni jiru san tafeetiin duraa deeme jisaa dura. Amma wal dhabbii keessaniitu irraa si fageesse malee yoo kan isin jibbuutti araarri buutaate akka duraanii san jaalalaan itti fufuu ni barbaaddaa jechuudha akka keetitti. Silaa qalbitti. Hedduu bareedaadha. Maal jettaarree ammaan tana inni qophii kana yoo kan laalaa jiru taate nama jaalattu kanaan afaan jaalalaatiin haasawaa jaalalaa bareedaa tokkoon waa ibsiifme. Dhiiroo maaliin ibsaaf? Niin sirbaaf moo ani kara sirbaa kanaan naa qallaalli dubbiini? Silaa jaalate haanni barreessaa. Gaafin qaba gaayis nagaa jirtu duraan dursee nageenyi koo bakka jirtanitti sana akka ijoollee Oromoo qaaliin tiya babbareedduun tiya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti hojiin natti baay'atanii jira galata rabbi. Gaafin kiyyaa shamarran ilaallata. Maammaduu ilaallatu ati keessa hin galtaa galiin
shamarran ilaallata shamarran biyya arabaa jirtan hunda keessaniif gaafiin kee jechuudha. Ji'a kana dhaggeeffadhu seeran. Ji'a kana Maammadoo eessatti biyya najjanaa jira. Itoophiyaadha, Saawudiidha, Suudaneedha, Beeruut keessa kan jiraatu, Dubaay keessa kan jiraatu, Kanaadaa keessa kan jiraatu, Ameerikaa keessa kan jiraatu, Joordoon keessa kan jiraatu. Irra caalaa Maammadoo kamtu biyya najjanaa jira. Ji'a kanaaf ji'a xinqita darbe keessa, ji'a darbe keessa. Ji'a kanaaf ji'a darbe keessa. Irra caalaa Maammadoo kamtu biyya najjanaa jira. Maammadoo Itoophiyaati. Naa barreessi akkanatti fakkaatatti asii himammoo ani. Aan akkanatti fakkaatetti ji'a kana keessa kan hirriiba na dhooyee hojii horraa guyyaa akkanatti daqiiqaa olee galgala hirriiba na dhoohu Maammadoo Itoophiyaati. Isin hoo Maammadoo eessatti Joordoon Saawudii naa barreessa. Aan akka ji'a kanatti hirriiba na dhoowaa jiru Maammadoo Itoophiyaati. Maammadoo Itoophiyaa ji'a kanaaf ji'a darbe keessa shirshentir harkaan nan qabina. Garuu kan inni godhatu surree qaaraa gurraattii caammaa adii. Surree adii hojii Maammadoo Itoophiyaatti kan hojiin isaa godhata birra hanga amma xinqata kana keessa shirra silkiin inni qabatu kafan inni uffatu jiinsii qaaraa surree qaaraa shamishiin adii caammaan adii silkiin inni qabatu adaganya jana feesbuukii piichar footoo sheer post haay instagiraamiin haay iimuun haay birraadha. Jarra kana hooti janajjantee naaf ta'a jettee sitti bareedee kafana isaa sallaaltee lubbuu kee jetteenii oti janajjante namichi sun ganna achi buutee dhabda. Nassin jeerrumaa gori. Ganna kana buutee Maammadoo sanii. Nassin jee habibte kan Joordoon kan Kanaadaa, Ameerikaa, Astoorosiyaa, Dubaay, Beeruut. Jarreen kun Suudii. Jarri kuni gannaa buna si bira dhaabbatan. Sirlee haa nyaatan gannaa buna si bira jiran. Maammadoon Itoophiyaa tibba kana ana kan hirriiba na dhoohe isaan ilaala. Haay namni hin beekne kun kan godhatu kafanni shamishiin adii surreen gurraatti caammaan adii. Istaayilii ilaali istaayilii qaba sanuu yaani. Silkiin inni qabatu footoo naa ergi viidiyoo hojjetee naa ergi instaagiraamii lubbuu eessa jirtaa ikkee hirriiba na dhoowwan. Isin hoomee biyya natti hima akkuma kiyya hirriiba na dhoowwan isin jedhu footoo poostii koomentii naa kennuu maa dadhabe koomentumaa nan dadhabe.